Akkam jirtan kabajamtoota fi jaalatamtoota maatiiwwan chaanaalii Birraa Inspire. Arraan tana amala fokkotaa hedduun ilma namaa ittiin galaafatamaa jiru waa'ee histii irraa dubbanna. Histii yookaan miqqeenyummaa maali? Histii fi hinaaffaan dhukkuba badaa yeroo maraa namaa gad nama godhuudha. Viidiyoo kana hanga dhumatti na waliin daawwadhaa. Kanneen haaraa taatan subscribe godhaatii maatiiwwan chaanaala keenyaa ta'a. Viidiyoon kun nama hedduu bira ga'ee akka waa irraa barataniif laayikii godhuu hin dagatinaa. Namoota sii gad jiranii ol gaafa taate boona irraa sirriitti of eegi. Boonni namoota sadarkaa milkaa'inaa ati irra geessarra hin gahin akka tuffattu si godha. Sadarkaa gadirra gaafa jiraatte ammoo hiraar irraa sirriitti of eegi. Hiraar kun gaafa guddate wanni siif milkaa'uu dide hundi sababa namoota biraa akka ta'etti yaaduu jalqabda. Kun ammoo dhukkuboonni hamaan histii fi hinaaffaan akkasitti dhagahamu si godha. Mee arraan tan ammoo histii yookaan isa afaan biraatti miqqeenyummaa jaaniin sana ilaallu. Histii yookaan miqqeenyummaa jechuun miira namni tokko dandeettii ofii qabaachuu barbaadu, milkaa'inaa fi qabeenya ofii horachuuf hawwu gaafa namni biraa qabaate itti dhagahamudha. Miira fokkotaa aara fi gaddaan wal makeedha. Namni biraa waan gaarii yoo hojjetee fi waan guddaa yoo argate miira lamaatu ilma namaa keessatti uumama. Dinqisiifannaa fi histiidha. Dinqisiifannaa jechuun namni tokko sirra jabaa ta'uu fi waan gaarii hojjechuu isaa amantee fudhachuu jechuudha. Histiin immoo aartee hinaaffaadhaan namicha akka sirra caalu fudhachuu diduudha. Eenyutu eenyutti histii yookaan miqqeenyummaa yaada? Ilmi namaa kun kan histii itti yaadu namoota sadarkaa isaan wal fakkaatu yookaan walitti dhiyaatan irra jiranitti. Hiriyaa, ollaa, nama waliin hojjetan, nama ganda tokko, nama sooshaal miidiyaa irratti wal beekanii fi kan kana fakkaatan fa'aadha. Namni listiroo dalaguu fi kophee ta'e qulqulleessu tokko yoo ati konkolaataa bareedaa oofaa itti dhufte sitti ni naafu bar. Histii sitti yaaduufis gonkumaa hin yaalu. Listiroon biraa kan isaa achi taa'ee dalagatu maallaqa isarra guddaa yoo argate garuu histii yaadutu itti dhagahama. Yoo ati kaatee mana bareedaa tokko jaarratte ollaan kee histiin itti dhagahamuutu mala. Garuu Alamuddin gamoo dheerinaan tokkoffaa taate Itoophiyaa keessatti ijaaree yoo jaan miqqeenyummaan takka itti hin dhagahamu ta'a. Akkasuma namni duraan sin beekne sadarkaa guddoo feetarra yoo geesse wanni isaan hinaafsisuu fi histii isaa yaachisu tokkollee hin jiru. Sadarkaa duraan irra turte waan hin beekneef walumaa galatti miqqeenyaan fagoorraan dhuftuun sun dhugaadha. Garaagarummaan haasidummaa fi hinaaffaadhaa maali? Namoonni hedduun jechoota kana addaan baasanii ilaalan yookaan bakka isaanii wal jijjiiran garuu lameenuu miira adda addaati. Hinaaffaan waan jireenya keenya keessatti bakka qabnuuf tokko akka hin dhabneef sodaachuudhaan miira nutti dhagahamudha. Hinaaffaan kun yeroo hedduu miira jaalalleewwan wal jaalatan lameen jidduutti uumamudha. Yeroo tokko tokko baay'atee rakkoo guddoo gaafa geessisu agarra. Haasidummaan immoo namni tokko waan ofii qabaachuu barbaadu garuu kan hin qabne yeroo nama birarratti arge miira itti dhagahamu sani. Miirri kun garaagarummaa jiru dhiphisuuf nama sii ol jiru akka gabbuuftu yookaan sobaan oliif guddiftee akka namichaa ta'uuf of rakkisuu si muda. Dhihumaan tana nama akkamii akka ta'e hin beeku ture siin jaa. Kan arraati irra jirtu dhiisetii dhihumaan tanan maallaqa liqeessee fi tureemi jee ilaalcha badaatiif qabaata. Gaafa ati waan gorsaa fi barumsa namaaf ta'u dubbatte yookaan maxxansite dhihumaan tana waliin waan akkasii hojjechaan turre jeeti ija tuffiitiin silaala. Haasidummaan isaa gorsaa fi barumsa sanirraa fayyadamuu ittiin dhiiftu jechuudha. Mee waa'ee haasidummaarraa erga hangana jenne histii yookaan miqqeenyummaa kana akkamitti ofirraa akka ittifnu waliin haa laallu. Ilmi namaa kun hundi hawaasummaa waan qabuuf sadarkaa fedharrallee yoo jiraate xiqqaattullee nama biraatiin of maldaasisuun hin hafu. Kun ammoo namarraa namatti adda adda taatullee miira haasidummaa kana xiqqaattullee nama keessatti uuma. Miirri haasidummaa kun guddataa deemee rakkoo xiinsammuu guddoodhaaf nama saaxila. Hanguma histiin si keessatti guddachaa deemtuun waa'ee mataa keetii irraanfattee jireenya namootaa qofa iyyaafataa oolta. Abaluu akkamitti akkas tahee malee ani akkamittiin akkas tahaan si keessaa badaati deemti. Ilmi namaa kun hundi milkaa'inaa fi bu'aa bahii mataa isaa keessa akka dabru sirritti jabeessinee hubachuun miira haasidummaa kana xiqqeessaati deema. Namni tokko Facebook irratti maatii isaati waliin bareedee yeroo suuraa poosti godhu san dura rakkoo hedduu keessa dabree ta'uu danda'a. Maatiin isaa babbareedduun tun facaatee walitti qabuuf rakkatee ta'uu danda'a. Guyyoota hedduu rakkinaan dabarseeti guyyaa tokkicha san kan bashannanee suuraa bareedduu san ka'eef
namni tokko gaafa miidiyaa irratti bahee waa'ee milkaa'ina isaa nuuf himuu fi qabeenya guddaan horadhee jee dubbatu rakkina keessa dabree nuuf himuu dhabuu mala hirriiba malee buluu boqonnaa malee isaa hedduu hojjechuu firaa fi maatirraa fagaachuu fi hiriyoota isaa hedduu dhabuu danda'a waan inni nuuf hin himiniif immoo nuti akka waan qabeenya kana lafa hammaarratetti hinaafaa fi histiidhaan garaachoof gufuu hin qabnu miira histii kana balleessuuf namoota biraa qaqqabuuf yaaluu osoo hin taane mataa ofii irratti xiyyeeffatanii of fooyyessuun hedduu barbaachisaadha namni tokko yeroo histii sitti yaadu waan hedduudhaan isarra caalaa jirta tana sirritti quba qabaadhu dhumarratti wanni tokko wanni sirritti jabeessinee hubachuu qabnu histiin nama ati itti yaaddu san caalaa harka dhibbaan suma abbaa histii yaadu kana miti tana quba qabaadhu egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota maatiiwwan chaanaalii birraa Inspire histii fi hinaaffarraa isin haa baraaru jecha kanarraa kanumaan goolabna viidiyoon kun namoota hedduu bira gahee akka irraa fayyadamaniif laayikii godhuu hin dagatina viidiyoo haarayaa fi yaada haarayaan hanga walitti deebinutti nagayatti naaf tura isiniin jaaladha